Leestiroo jechaa jirtaa? Nattaa ta'e kaan hangafa keedhaame obbo anama na beekti. Leestiroo jechaa jirtaa? Magart. Akkam nagaa keeti? Nagaadhaan. Laa utuun dhufee numa natti tola beektaa akka rakkoo keessa jiru numa beektaami bakka hin jirretti anis iman rakkadhee sinirraatii dhabame ijoolleeti maal sinii taaree anis numa rakkadhe malee nama isinirraa fagaatu miti maal godhure amma ijoolleen kun hundumtu akka isheen sitti haftee numan quba si qaba. Sabatti moo inuman homaayyuu sii gochuu hin dandeenye dhiifama naa godhiga. Naa dhiisi. Rakkoon qabaattis wanti keessa turte amma kanaa waaqa isaa eebbisu. Attamitti moo jiraachaa jirta amma ijoollee kan akkamittiin qabattee jiraachaa jirta ulfaas rakkisaa hin jiranii? Ammallee akkuma wanti ta'etti hojii Leestiroo wajjin jiraachaa jirtu. Karaa marra teessee Leestiroo jechaa jirtaa? Barnoota attam goote? Barnoota shiiftii tokkoon nan hojjaa shiiftii tokkoon nan baraa. Namoonni asirra jirtan kun birrii tokko kaasaa haga birrii 1,000tti akkaawuntii kanarratti galchaa fi akkaawuntiin kun maqaa mucaa kanaatii fi maqaa obboleessa ishee namoomsaan jira. Isheen kun magartuudha. Daa'ima baatte akkamitti akka isheen jirtu hundumti asirra jirtan birrii takkaa kaasaa haga 100 takkaatti 1,000 takkasa ta'u 10,000 akkaawuntii kana qabadha. Maahi dubbisiifmee maahi. Sanduma keessaniif nagaa waayyeesu akkam jirtu? Nagaa isaa galatu jirra. Nagaan isin ilaatu. Hayyaan dubbachuu hin dandeenye ijoollee kana ilaalee. Shantama nangashaa fi rasiitii isaa immoo isin arga. Akkaawuntii barreessi giifti. Giifti akkaawuntii barreessan lafa sababaatti maan barreesse giifti. Marti galatoomii waan hin jedhuun qabuufi fayyaa ta'e namoomsa Akkaawuntiin 1,700 Barreeffadha iskiriiptoo fidadhu xiqqoo ishee bichaa. ayyeeshe. akkaawuntii 1,000 Hayyee 1,000 73 73 95 95 44 44 torba 7 38 38 qabadeera. fayyaa ta'e Bona danda'ame kana olitti nangashaa fi suree garuu ammaaf waa ta'e irra jira. Ani qaburraa $50 nangashaa fi waaqessaa eebbisu. Galatoomii marti jenne hedduu galatoomii. Rabbi sirraa jaalatu. barsiisa. Oye, Dani. Mobaayil baankii isaanii cheekii gochaa deemaa jirta irratti waa galchaa fi galaa fi jira. Barreessuutaan jira. Ammaaf akkasumatti qabii namoomsa. Tole nagaan siniif haa baay'atu. Ameen. Hamma humna koo nan gargaaraa naannoo birri 6,000 wayii nan gargaaraa.
Haadha xiiqii hayyee. Maalii isaa risiitii isaa isiniin erga. Hayyee haadha xiiqii. Shifoolonaa deebisaa. Galatooma. Sis deebistu. Maatiin ture dhiiseen jira sababan dhiiseefi sanatu beeka amma daaniin dhuftu malee neennaan hin dhufe ilaa haasaarraa xiiqii qabattanii obbola warri qabdan warri hin qabne sheeriif koppiliinki gootanii as jala teessanii ilaaluun keessanii gahaadha sini galee warri qabdan immoo warri garaa na'umsaa qabdan warri boorutu waan keenya ta'e maatiin kun kan keenya ta'e jettanii yaaddan ijoollee kana irratti yeroo qabuu dhiisaati hin gargaartu akka gargaartan ni beenna qabdu taanaan garaa laaftanii akkasin ijoollee kana bira dhaabbattan ni beenna daqiiqaa tokko caalaa fudhattanii asirraa haasaan oolina isa mucaa lammaa haasa'u kana dhugaa dubbachuu fi hundi keessantu haasoftanii isinitti tola haa ta'uti garuu ijoolleen kun haa gargaaramanii erga ta'eeti daaniinis bu'eechuu hin danda'u nama kana ani garuu hin danda'u nan buusa nama haasaa dheeressu maaliifi hojiirra jirra ijoollee kana gargaaruuf dhaabbannee jirra yeroo keenya laannee asirra jirra waan ta'eef daqiiqaa tokko tokko caalaan fudhatiina yeroo teknooloojiiti yeroo faana deemuudha qabnaan siniin jedha ulfaadha. Galatoomsoon. Biiftuu Wallaggaa dura jira akkamii? Jirraanii qarshii 5,000 gashaafi. Hayyee galatoom risiitii soolanitti anatti daanitti erguu dandeetta. Tole. Ilmeen imalte. Baay'ee galatu. Ani waan hin qabu irraa kan jiran jedhaa birrii botoruu bashiiraati. Kan jiran jedhaa waan qabu irraa birrii botoruu bashiiraati. Ulfaatu waan galmatu hin dhabin manni kee rakkoon hin seenin. Urjii. Ayyee qarshii 10,000 nan galchaa fi daanii rasiitii sin qaqqabsiisa qarshii 10,000. Ayyee daanitti ergi yoo sararaaf walirraa qabaattanii. Galatoon geessitii rabbi sirraa jaalatu. Ulfaadhaa galatoomaa isinillee. Sola utuu achi darbin yeroo tokkittiin haalaadha fixeen kan pilaatfoormii feesbuuk irraa cufee ijoollee kiyya deebi'a. Walumaatti warra as jirtanis akkaawuntii asumaan qabadhaa pilaatfoormii feesbuukii kanarra kan jirtani daa'imman kun ijoollee kiyyanaaf kaan obboloota kiyya amma dur abbaa isaanii haadha isaanii turraatii boqote dhumarraa rakkoo isaanii turraatii boqote ijoolleen kun barachuu qabu jedhee warra itti amanu keessaati takka akkuma dhagaa ooltan namoonni gargaaruuf fedha qabdan akkaawuntiin maqaa isaaniin banamee jiru namoomsaaf magartuudhaan banamee jiru jira. Goofandimii irratti warri gargaaruu barbaadan immoo goofandimiin maqaa aadde maahiitiin banamee jira. Goofandimiin as kunoo kana jala koomentii irra kaa'amee jira kan kiyya irrattis maxxanfamee jira waan dandeessaniin cina dhaabadhaa qunnamsa kooti. Gidiraa bara kanaadhaa kan nutti fide haala yerootus moonurraati dabas. Rakkoo badduu hamtuu kana keessa hin darbin janneetu abdii qabna bara rakkoo kana keessa daa'imman kana dabarsuun immoo dirqama keenya ijoolleen kunnaaf ilmaan ani akka agartuu kiyyaatti ani jaalladhu rakkootumoo akkas isaan godhu mucaan shamarranii kun argitan magartuuni karaatti baatee mana barnootaa barachaa kophee qulqulleessiti ijoollee kana immoo guddisti kanumantiniidhaamaa fayyaa ta'a ulfaadha akkaawuntiin maqaa ijoollee kanaatiin jiru qabadhaa warri pilaatfoormii feesbuukii irra tiiktook irra jirtan warri amma gashitaniif amma galchaa fi waan dandeessaniin cina dhaabadhaa gatii keessan waaqa biraatti argattuuti. 1,73 95 44 38 magartuu addunyaa fi namoomsa addunyaa kana keessaati moobaayil baankii gaafa fayyadamtan magartuu yookaan namoomsaadhaan isaan kun ijoolleen kun lamaanuu warra kanaa jecha ijoollee warra kanaadha magartuun ishee kanaa namoomsaatti qabe tiichar namoomsaan immoo isaa maquma isaaniitiin banamee jira kaayyoon keessan maa inni kan jettan yoo jiraattan
mooraa isaaniif manni bitamee fi jiru keessatti sarvizii ijaaruufidha. Sarvizii isaan kireeffatanii ittiin barnoota isaanii barachuu danda'an. Danda'ame moo mana isaanii mooraa isaanii keessatti suuqii akka isaan banatan gargaaru. Ijoolleen kun barachuu qabu, barnoota itti fufuu qabu. Kanaafiyyuu waan dandeettaniitiin cina dhaabbadhaa kan jennu kaayyoon keenya isa kana. Ulfaadhaa galatooma dhaamsi kiyya pilaatfoormii feesbuuk irraa xumura galatooma.